بالله إشاعتنا جناتي في يدهم تيسو سببني بدوتا ومشيران سيكو بيسي سانيفو تمايي دامد دوروان دامد
He's so trendy, when guns go blazing, he's so deadly. asirratti footoo isaa argaa jirtan kun maqaan isaa Billaa Jaamaa Shiftaa Guddaan. Mootummaa fudhata kaawol waraana si shororkeessee yaada naqe. Hojiin isaa qotorbaan diinagdee seeraan alaa iddoon teessumti isaa Maleesiyaa. Akka odeeffannoon isaan geessitti qotorbandii biyya hedduuf naqa. Biyya akka Maleesiyaa, Dubaay, Hindiyaa fi biyyoottan garaagaraa. Kun maafiyaa gurguddaa beekame. Isa qofa miti sanuu namni hedduu hojii dalaga. Tan keessa intala agartan tana maqaan isiitis Liizaa kanaas maqaan isaa Ranjiiti itti aanaa isaati. Inni isin agarsiisa hundi daleedduu isaati. Inni kun haalaan addunyaa rakkisee jira. Waggaa lama guutuu barbaaduma isaa maatii teenyaa fi keessaafuu biyya teenyallee daganne. Nuti immoo yeroo hedduu yaalii goone akka itti qabnu namicha kana. Wanni nuti itti yaanne bakka inni hidda hidhate hunda jalaa ciruu ammoo isaatu namaaf hin daganne. Sammuun isaa akka maashinaa daleetti. Saafuu akka qeerransaatitti lola. Dammeenti haaleen dhagayan qofa dubbii sana. Nuti suuraan Maleesiyaa itti nu gargaara. Dhugaa keeti. Nagee isinitti haa ta'u. Gaarii. Halo ministeera mana keessaati. Halo. Jaarsa kiyya maal taate yeroon seeku jiru san hin dhufne. Yaa dalagaan narra kuteeti dhiifama narraa ta'e. Ammoo nyaata irraan ciqaafaan akka jeejee firaayiki. Kee humaati miti narra dhiisu humaa yaadin. Ammoo jaarsa kiyya takkittiin siidhaamu ifee gaddu. Ummaa fide abbaa kiyyaan dubbisa. Alaw abbaa ummaan bilbilma dhiyaana sii godhu deemte. Ummaa teetin naa kanne. Micoo fidime bilbila obboleettii illee kannuuf deemna baay'ee tanaa baatees deemtu keessa. Meesiitti illee dhiyaatee jira atis bakka san keessa mul'achuun kee barbaachisaadha. Saniifuu seeyna. Haruu zamaan na haasoo itaa miti. Hanqaan billaa qabu dhufuun taa'u manatti illee hin galu. Billaa qabuun qaba. Eenyu billaan kunoo kam. Waa'ee billaa isa booda ansiiti zabaname dhiiste morkaa qaba. Gaariidha na gaafachuun kee. Billaan bakka itti dhalate bandaraa bakka yaamtu dhalate. Itti guddate mooraa harka qaqalleeyyiiti. Achi booda wanni ni ta'e maafiyaa guddaa. Gurbaa san akka gaarii firraayuu qabna maaliif shororkaa guddaa nutti uumee jira. Haalaan. Gurbaa san qabuu qabna. Suutatti qabuu qabna karooraan osoo inni firratti hin beeyne. Siigaltee dubbinti akka nu harkaan baane yoo nu harkaa bee immoo lubbuu teenyaaf sodaachisaa.
faayila namicha kana hatattamaan argachuu qabna. Ayyee. Hello. Commander, uduu haarayaan si harkaa Wal qunnamuu qabna. Nan dandeenyu ammaaf. Yaa odeessime. Nama biraa jira kabillaan wajjin hiriiroo qaba. Yoo. David. David kun eenyu? Namni David jedhamu nuti faayila keenya keessa nuun jiru. Anuu beekuu hin dandeenye namicha san guyyaa tokko ranjii bilbila billatti fide. Saniin dhagahe isaanii waa'ee hojii isaanii irraa wajjin haasa'u. Waan takkaa jira immoo takobaa kompiitara fayyadamu billaan keessa kophaati. Wanni inni achi keessatti jabeeffatu mistira isaatii fi waa'ee hojii isaa. Okay, kompiitara san keessaa waa'ee mistira sanii nu baasuu ni dandeenya. Garuu san haalaan rakkisaadha. Kompiitara san isaa fi ranjiit qofaatu fayyadamuu danda'a. Baaswoordii isaanuma beeka. Garuu ammoo memory kaardii takkaan si harkaa qabatetti waraabbii iccitiin biraa. Hayya memory sanan kan harkaan geessu bakka jabduu kaaye. Haya Commander. Okay. Devil, amma naa galee namni iccite keenya baasu isa bichaadha. Ilaamaan qabdu. Ilaamaan qabu jette. Hayya dhiira amma akkamitti ilaamaan qabdu jetta. Billaa gonkumaa ilaamaan billaa hin ta'u godhamu. Arraan naa dura poolisiin naa keekkachuun si. Billa, wala garra deeme. Ayyee, okay. Maalif? Asaasa inni Fikiram Fattash. Nam tokko hin amanin nama shira si yaades ajjeese yaadni keetis nama olaa ta'u. Haalaan nama gaddisiisa deef. Kanaa hojiin lamana irraa ajjeese billaan namaanan amanu haalaan. Antana dhibde akkamii beekuu danda'e billaan akka gurbaan kun nu wajjin dalagu garuu. Antanii shakkii qabu. Akka namni tokko nu keessa jiru kan wajji hojjetu mistira keenyallee baasee billaadhaaf dabarsu mindaa guddaallee itti nyaachaa jiru dubbii tana jala deemee hundee sii baruun qaba. Commander Firiide cufuun hin danda'a. Cufi. Woof zaabareetu hidhachaa qabda mee kana jii tara kesi Lakkii yeroo lakkise. roolakis waaw zaakaalii damma roolakis. Dammusni keetilleen kiyyaa gadi ammoo garuu akkami bitachuu dandeessaa Takkii hannaadha. honnaa miliyoona takkaamoo. Yeena takkaa miliyoona 5.
billa boolisaas eegu jira hin yaadin akka nu harkaa baatus sochii takka illee hin godhin harka if kan ni gabbayi Anaa sii qopheesse shila kana. Shirri akkanaa kun waan naaf haarayaati miti. Waan ani sii qopheesse. Ilaalati nama jaba. Sababa san ati ni beektaa? Sababni san dhimma keeti. Atummaan naa himtu. Lama tajjeestisan jaalallee sanii jecha shila kana sii qopheesse. Sii galtee? Odii simeen taloo qaalimaan fikiram tabarana fuudhu deemu san si fuudhaa fi duutinuu garaagarummaan qaban akkasumaan na biratti illee duuti baanan waan sabloo. Maal naan jette duuti salphoodha naan jette. Tanka sabaa sela sasa. Okay, rasaasni baanan kun ulfinni isaa giraama tokko. Akkasiin ta'ee an dhalaa fi dhiiraa'u tokko naman shugutii xiyyaa fi rasaasa isii malee. Ammoo garuu kana ni irraanfatte. Ayyee bareeddu maal eeyda? Billa harka if kenne. Sochii takka mul'isin harka waraanaa jirta. Galla kisimchiyoo. Ay, si kumandar. Akkana fakkaatutti wal harkuun keenya arraan nuu dura. Garuu ati nama waa beeku fakkaata. Akka fakkeessitutti aktara fakkaata. Dandeettii sanniin qabaa beeki. Kumaandar lubbuun intalaa gaagaamara jirti firaa gadhiisi gurbaa kana firaa gadhiisiin Maas siin jaa. daatiin biriyaan isii naa hime ka shukutii keessan jirre rasaasni isii keessaa baase. Ta'iriidha leencitti as ergitan isin akka isiniif qabdu. San garuu dogongora keessa. Billa hin socho'in yookiin mataarraan si dhawa. Kumaandar na dha'uu yaadin yoo ammoo rasaasa tokko darbatte michoota naan mataa facaasa. Mataa keetiniin waraana harkaa beerra. Saniifuu atis nagaatti. Naraal billaa dubbiin isaa baay'ee deddeebi'aa jirti. Badiin isaa heddummachaa jirti. Maaliif warra qabuu dadhabdan? Yoo ammoo akkanaan itti fufe dubbiin tun ni hammaatti. Muwaara koon qabu wayye. Ammoo billaa kiisii isaa eenyutu harkaa qaba? Keessiidhaan namni harkaa qabu kumaandar deef jaama. Hello maal jette? Maqaa kiyya daraman daraadha. Jeneraal Interpol Damee Baaris. Onni haalaan na gaddisiise. Hojii tana asiin boodatti hojjechuun teessan maaliif isin poolisiin hojii sana hojjechuu dadhabdanii jirtan? Maaliif yoo ta'e ilaa ammatti namicha san qabu dadhabdan? Ammaan booda wanni isin barbaachisu Interpolli isin gargaaru. Maaliif akka billaan qabamu si galtee? Saayibii hojii nan oofu jiru takkaa nama gargaarsifadhee hin beeku. Kanaafuu billaas anaa qabu ta'a. Dhiifamaa wajjin sararraa naa ba'i. Aditya. Yes, Commander. Waraana security na heddummeesseeti. Billaa fi gareen isaatis akkana harkaan baaneen fadhaa. Steve, daftarri dhufu qabda osoo waraanni dhufne. Steve dhufaniiru. Haa, anuus. Hayabeen?
rasaasa dhaaba. Boolisiidha nuti akka isin rukunu rasaasa yoo barbaaddan malee dhaaba. انت بالشيء عادوا يا اخي isintu mooyaadha osoo ijjatan nyaana garuu nama sadi poolisiin duratti jefte hedduudha nu fayyaddi kanaafuu isintun gubbumaan dhalaadha malee qalbiidhaan na dhiira. amala khiyyarraawu meeshaa lolaatii fi shamarran baay'eedhaan jaaladha. Atis hojii si madaaltu amma harkaa qabda. Za'a kanarraa eegalanii guruppii teenya as talaffista. Nagaa jechuun afaan Isbaanish.
بالله إيشات أنا قناتي في يد منتيسو سببني بدوتا ومشيران سيكو بيسي سانيفو تمايي دامد دوروان دامد in his lair, smooth and stylish. He's so trendy. When guns go blazing, he's so deadly. asirratti foto isaa argaa jirtan kun maqaan isaa Billaa Jaamaa Shiftaa Guddaan. Mootummaa fudhata kaawol waraana si shororkeessee yaadana qabe. Hojiin isaa kotorbaan diinagdee seeraan alaa iddoon teessumti isaa Maleesiyaa. Akka odeeffannoon isaan geessitti kotorbandii biyya hedduuf maqaa biyya akka Maleesiyaa, Dubaay, Hindiyaa fi biyyoottan garaagaraa. Kun maafiyaa gurguddaa beekame. Isa qofa miti sanuu namni hedduu hojii dalaga. Tan keessa intala agartan tana maqaan isiitis Liizaa kanaas maqaan isaa Ranjiiti itti aanaa isaati. Inni isin agarsiisa hundi daleedduu isaati. Inni kun haalaan addunyaa rakkisee jira. Waggaa lama guutuu barbaaduma isaa maatii teenyaa fi keessaafuu biyya teenyallee daganne. Nuti immoo yeroo hedduu yaalii goone akka itti qabnu namicha kana. Wanni nuti itti yaanne bakka inni hidda hidhate hunda jalaa ciruu ammoo isaatu namaaf hin daganne. Sammuun isaa akka maashinaa daleetti. Saafuu akka qeerransaatitti lola. Dammi intiqaaleen dhagayan qofa qaban dubbii sana. Nuti suuraan Maleesiyaa itti nu gargaara. Dhugaa keeti. Nagee isinitti haa ta'u. Gaarii. Halo ministeera mana keessaati. Halo. Jaarsa kiyya maal taate yeroon seeku jiru san hin dhufne. Yaa dalagaan narra kuteeti dhiifama narraa ta'e. Ammoo nyaata irraan ciqaafaan akka jeejee firaa eegi. Ka'e humaati miti narra dhiisu humaan yaadin. Ammoo jaarsa kiyya takkittiin siidhaamu ifee gaddu. Ummaa fide abbaa kiyyaan dubbisa. Haalaw abbaa ummaan bilbilma dhiyaana sii godhu deemte. Ummaa ta'eetin naa kanne. Micoo fidime bilbila obboleetti illee kannuuf deemna baay'ee tanaa baatees deemtu keessa. Neesiitillee dhiyaatee jira atis bakka isaan keessa mul'achuun kee barbaachisaadha.
Saniifuu seeyna. Haruu zamaan na haasoftaa miti. Hanqaan billaa qabu dhufuun taa'u manatti illee hin galu. Billaa qabuun qaba. Eenyu billaan kunoo kam? Waa'ee birraa isa booda ansiiti zabaname dhiiste morkaa qaba. Gaariidha na gaafachuun kee. Billaan bakka itti dhalate bandaraa bakka yaamtu dhalate. Itti guddate mooraa harka qaqalleeyyiiti. Achi booda wanni ni ta'e maafiyaa guddaa. Gurbaa san akka gaarii firraa eeguu qabna maaliif shoorkaa guddaa nutti uumee jira. Haalaan. Gurbaa san qabuu qabna. Suutatti qabuu qabna karooraan osoo inni firratti hin beekne. Siigaltee dubbintii akka nu harkaan baane yoo nu harkaa bee immoo lubbuu teenyaaf sodaachisaa. Faayila namicha kana hatattamaan argachuu qabna. Ayyee. Hello. Commander, uduu haareen si harkaa qaba. Wal qunnamuu qabna. Nama dandeenyu ammaaf. Yaa odeessime. Nama biraa jira kabillaan wajjin hiriiroo qaba. David kun eenyu? Namni David jedhamu nuti faayila keenya keessa nu jiru.